keenya, waa'ee walitti dhufeenya keenyaa, waa'ee walitti dhufeenya dhiiraa fi durbaa, waa'ee ilaalcha namootaa ta'a. Wal baruun sun yommuu jabaataa deemu immoo waa'ee miira keessa keenyaa, fedhii keenyaa fi karoora keenyaa, madda gaddaa fi gammachuu keenyaa kaasuudhaan taphachuu jalqabna. Walitti dhiyaachuu isa xumuraa miiraa fi fedhii ofii yommuu waliif ibsitan walitti dhufeenya gaariitu gidduu keessan jira jechuudha. Walitti dhufeenya gaarii kanaan da'attee hawaasummaa keessan cimsaa gara kaadhimummaatti darbuu irraa of hin qusatiin. Shakkii fi sodaadhaan waan qabamteef yaada waa'ee jaalalaa fi kaadhimummaatiif qabdu baaftee dubbachuu dadhabdee cinaa marsuudhaan yeroo keen balleessin. Akkuma haadha kee fi obboleettii keetii durboonni kaanis nama guutuu waan ta'aniif kan caalu itti dhiyaattee michoomfachuu hin sodaatiin. Durboonnis hiriyaa dhiiraa qabaachuu ni barbaadu. Aadaa yookaan akkaataa uumama isaanii ta'ee durboonni dhiira keessa isaaniitti jaallatan tokko afaanii baasanii itti dubbachuus ta'ee gocha jaalala agarsiisu itti himuudhaaf baay'ee daagii ta'anii argamu. Haa ta'u malee ati immoo durba uumama akkasiitiin uumamte hamma jaalalli ishee si dhiphisuu ga'utti jaallatteetta ta'a. Kaadhimaa kee godhachuudhaaf tooftaawwan ati itti fayyadamtees bu'aa qubsaa siif hin kennine ta'a. Rakkoo akkasiitiif furmaanni isaa kunooti. Haalonni akkaataa dhiyaannaa gaarii uumuuf gargaaran deddeebitee wal arguudhaan akka ishee irraa barattetti waan isheen barbaadduu fi jaallattu qabadhu dhiyaadhu. Namoota kan biroo waliin keessumattuu dargaggoota si fakkaatan waliin waan isheen wal dorgomsiisuu barbaaddu irratti ati karaa dandeessu hundumaatiin guutuu taatee itti mul'achuu qabda. Amaloota hiriyoota kee waliin agarsiisaa turte haala gaariidhaan hir'isaa adeemuu qabda. Ishee wajjin hiriyaa garaa qulqulluu kaadhimaa jaalalaa fi gaa'elaan waliin taa'uuf akka barbaadde ibsiif. Yeroo kanatti fedhii ishee guutuu fi akkaataa barbaachisaa ta'een ishee gargaaruun kee namoota biroo isheen madaalaa jirtu caalaatti akka kiiloo kaaftu waan godhuuf dandeettii kee hojiidhaan agarsiisi. Durba miira ishee ibsachuuf daagii taate jechoota baay'eedhaan jireenya ishee hin shaakaliin. Tasgabbaa'uu dhabuun kee waan ishee malee nama biraa jaallattee filannoorra jirtu itti fakkaachuu waan danda'uuf suuta jedhe. Keessumaayyuu yaada keessa keetii erga ibsitee fi booda isheedhaaf toora haasaa gad lakkisiif. Kan kee yoo taate deebitee ni dhufti. Deebitee hin dhuftu taanaan yoomiyyuu kan kee ta'uu hin dandeessu. Hin deebine waan ta'eef kan keen turre. Ati jaallatteetta jechuunis isheen si jaallatteetti jechuu miti. Erga jaallatanii booda callisanii boqonnaadhaan eeggachuutu gaariidha. Tarii isheen nama tokko iyyuu hin jaallattu yoo ta'e hammuma ati dubbii itti baay'ifti ittumaa si jibbaa deemuu waan dandeessuuf of eeggadhu. Waan dandeessu qofa godhi malee waan hin dandeenye gochuuf wajabbaruun kee salphina sitti fiduu danda'a. Sin jaallanne sin jaallattus yoo ta'e akka isheen si jaallattu gochuuf kiyyoo fuuldura naquun ni danda'ama. Kiyyoon kun garuu simbira halkanii malee gugee qabuu hin danda'u. Waan hin taanee fi hin danda'amne gochuu fi taasisuun waan hin danda'amneef dhiisuu jechi jedhu akka uumamee jiru hin irraanfatin. Kabaja mucaa durbaa tokkoof ta'u hammuma kennaa fi adeemtu carraa itti dhiyaachuu uummachaa adeemta akkasumas gara keetti ishee affeeraa jirtaa jechuudha. Amala gaariidhaan onnee durbaa amanamtuu fi cimtuu taate hatuu ni dandeessa. Amalli gaarii fi nama kabajuun amaloota ati ittiin beekamtu keessaa warra gurguddoo siifaa ta'an. Durba jaallattu tokko dhabuu mannaa waan ta'uu hin dandeenye taate waan hin qabnes qaba jettee dubbachuu kee yeroo fi bakki utuu ifan baasin waan hin hafneef gochaawwan akkasiirraa cimsii of eeggadhu. Kennaa kennituufiin hawwachuu yaaluun kee kennicha fudhachuuf fedhii isheen qabdu guddisuudhaan xiyyeeffannaa ishee sirraa kaasuu waan danda'uuf yeroo kennaa kennituufiitti waan barbaachisu qofa eeggannoodhaan godhi. Kennaa kennuun kee akka ati ishee jaallattu agarsiisuu qofa malee ittiin ishee harkisuudhaaf ta'uu hin qabu. Durba itti dhiyaatti tokko wajjin haftee jiraachuudhaaf yoo carraa argatte yeroo ishee taasoftutti eeggannoo guddaa gochuutu si barbaachisa. Tokko tokkoon dubbii afaan kee keessaa ba'u ragaa madaala isheen si madaaltu waan ta'eef of eeggadhu. Ishee waliin mari'achaa yommuu yeroo dabarsitu waa'ee kee itti himta malee yeroo kophaa jirtan dhimma walii haasa'uu hin dandeessanii. Kanaafuu akka isheen waa'ee kee haasoftuuf karaa fi carraa kenniif dhiibbaas irratti taasisi. Yeroo isaatti waan barbaachisaa qofa haasa'i. Bakkaa fi yeroo hin barbaachifnetti mata duree hin barbaachifne hin kaasiin. Dubbii kee keessatti waadaa hin barbaachifne hin seenin. Akkas siif gochuufan ture akkasin siif godha jettee abdii kennuu mannaa waan dandeessu yoo ta'e yeroodhuma sana raawwadhuuf. Galbiin sinna muutee, gargaara osoo maqaa
kai janna tolchite